Godina Harargee lixaa ona burqaa diimtuutti jiraattonni buusii seeraan alaa fi saamicha garaagaraaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Ajajaan itti aanaan humnoota faannoo Amaaraa kan ta'e Asraas Maarraa Daamtee jedhamu lixa Oromiyaa Wallagga keessa jiraachuu odeeffannoon bahe ni mul'isa. Tigraayitti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuu maddoonni nageenyaa himan. Kaaba Suudaan Kordofaan keessatti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun namoota 13 darbuun gabaafame. Harri waxabajjii 8 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qindeeffannee isiniif dhiyeessina hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Godina Harargee lixaa ona burqaa diimtuutti jiraattonni buusii seeraan alaa fi saamicha garaagaraaf saaxilamaa jiraachuun dhagahame. Jaaltiikii sabaa waan qindeeffate qaba. Jiraattonni godina Harargee lixaa aanaa burqaa diimtuu keessatti humnoota mootummaa akka kaabinootaa fi milishootaan maqaa buusii maallaqa nageenyaa jedhuun kan seeran ala ta'e dirqiin walitti akka qaban taasifamaa jiru. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti tokko tokkoon abbootii warraa qarshii 3,000 akka kaffalan itti murtaa'uun labsii ifa ta'e tokko malee uummata irraa walitti qabamaa jiraachuun mirkanaa'ee jira. Gama biraatiin uummanni burqaa diimtuu keessa jiraatan akka jedhanitti gariin jiraattota irraa beeyladoota manaa saamuun oofachaa jiraachuudhaan akka kanaan ganda tokko qofa keessatti namoota 50 irraa re'oonni hedduun walitti qabamuun fudhatameera. Namoonni beeyladaa isaanii kennuu hin dandeenye yookaan didan immoo hidhamuu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Haalli kunis hawaasa keessatti sodaa fi mufannaa guddaa uumee argama. Jiraattonni kunneen rakkoo gama mootummaan irratti qaqqabaa jiru balaaleffachuun qaamoleen buusii humnaa ol ta'een saamicha qabeenyaa geggeessan nurraa haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Haa ta'u malee hanga gabaasni kun qindaa'etti loltoonnii fi kaadiroonni mootummaa aanaa burqaa diimtuu cal'isanii miidhaa itti fufuu malee deebii tokko hin arganne. Ajajaan itti aanaan humna faannoo naannoo Amaaraa kan ta'e namni maqaan isaa Asraas Maarraa Daamtee jedhamu naannoo Wallaggaa keessatti argamu odeeffannoon qeerroo bilisummaa Oromoo aanaa kiiramuu irraa argame ni ibsa. Akka odeeffannoo kanaatti Asraas Maarraa Daamtee ganda caffee guddinaa bakka Baagiin jedhamutti hidhattoota hedduu walitti qabuun marii gaggeessaa ture. Maddoonni odeeffannoo qeerroo bilisummaa Oromootti himan akka jedhanitti mariin kun sochii waraanaa fi qindoomina humnoota hidhatanii irratti kan xiyyeeffatedha. Haal kanaanis humni faannoo kunneen loltoota isaa naannoo Amaaraa keessaa gara Oromiyaatti babal'isuun Oromiyaa dirree waraanaa gochuuf karoorfachaa jiru jechuun himameera. Jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa muraasni akka himanitti ji'oota darban keessatti haleellaan hidhattoota faannoon gaggeeffamu dabalaa dhufeera. Akka ibsa isaanii keessatti eerametti humnoonni kunneen afaan Amaaraa qofa osoo hin taane afaan biraas dubbatu jechuun ibsaniiru. Ta'us immoo eenyummaan isaanii mirkanaa'uu hin dandeenye. Dhimmoota nageenyaan walqabatees tibbana qondaalonni waraanaa olaanoon kan PP fi hidhattoota kanneenii ajjeefamuun isaanii gabaasni naannicha irraa nu qaqqabe bal'inaan ni addeessa. Gama biraatiin humni waraanaa Tigraay keessaa kutaan Aarmii 70 jedhamu kan mootummaa Suudaan keessatti argamaa ture daangaa Itoophiyaa seenee naannoo Beenishaangul Gumuz keessa qubachuu isaa odeeffannoo qeerroon bilisummaa Oromoo argate ni agarsiisa. Haalli nageenyaa naannoo Wallaggaa fi daangaa lixa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa deemaa jiru hawaasa naannichaa guutuu sodaa fi yaaddoo guddaa keessa galchee argama. Tigraayitti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuu maddoonni nageenyaa himan. Jaaltiikii sabaa waan qindeeffate qaba. Xiyyaaronni waraana mootummaa federaalaan bobbaafaman naannoo Tigraay keessatti haleellaa raawwachuu isaanii maddoonni odeeffannoo himaniiru. Akka maddoonni kunneen ibsanitti haleellaan kun kuusaa meeshaalee waraanaa fi konkolaataa fe'umsaa mootummaa Eertiraa irraa ka'anii gara Tigraay seenaa turan irratti xiyyeeffate raawwatame. Haleellaa kanaanis konkolaataan 9 irratti miidhaan ga'uu isaa ibsaniiru. Haleellaan kun naannoo Shiraaroo fi gama haaloo keessatti kan raawwatame yoo ta'u jiraattonni naannichaa haleellicha hordofee yeroo dheeraaf dhoohinsi gurguddaan dhaga'amaa turuu isaanii himan. Gama biraatiin addi bilisummaa uummata Tigraay mootummaa yeroo Tigraay irratti aangoo qabate ibsa baaseen haleellaa kana balaaleffateera. Akka ibsa isaanitti haleellichi humnoota nageenyaa hojii idilee socho'an turan irratti raawwatame jechuun mootummaa federaalaa himatee jira. Taateen raawwatame irratti hundaa'uunis qondaalonni olaanoo adda bilisummaa uummata Tigraay haleellaa xiyyaara mootummaan raawwatamuu danda'a jechuun waajjiraalee idilee fayyadamuu akka hir'isan
maddoonni ibsaniiru. Akka maddoonni kunneen jedhanitti qondaalonni kunneen hojii isaanii bakka garagaratti raawwachaa jiru. Dhiheenya kana yeroo manni maree Tigraay hojii isaa jalqabuuf yaa'ii taa'ee fi yeroo kaabineen haaraa naannichaa gurmaa'e walgahii jalqabaa gaggeessaa turetti xiyyaaronni waraana mootummaa magaalaa Maqalee irratti gadi siqee balali'aa turuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Taateewwan kana hordofuun qondaalonni olaanoon adda bilisummaa uummata Tigraay haleellaan xiyyaara mootummaa raawwatamuu danda'a jechuun waajjiraalee idilee irraa fagaachuun bakka adda addaatti hojii isaanii gaggeessaa jiru. Akkasumas manni maree Tigraay yaa'ii isa lammaffaa galma mana maree keessatti osoo hin taane bakka biratti gaggeessuu isaa maddoonni kunneen eeraniiru. Kaaba Suudaan Kordofaan keessatti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun namoota 13 darbuun gabaafame. Naannoo kaabaa Kordofaan mootummaa Suudaan keessatti haleellaan diroonii guyyaa Jimaataa fi Sanbata xiqqaa raawwatame namoota nagaa yoo xiqqaate 13 ajjeesuu fi namoota hedduu madeessuu isaa gareen mootummaa irraa walabatee Suudaaniis Emergency Lawyers beeksise. Akka gabaasa garee kanaatti haleellaan kun naannoo Hamrat al-Sheikh irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u bakka lammiileen nagaan jiraatan keessatti miidhaa guddaa geessiseera. Jiraattonni naannichaa haleellaan diroonii kun bakka hedduu rukutuun manneen mancaasuu fi maatii hedduu qe'ee isaanii irraa buqqaasan jechuun ibsaniiru. Gareen mirga namoomaa kun humna deeggarsa saffisaa yookiin RSF haleellaa kana raawwachuudhaan himateera. Haa ta'u malee RSF hanga yeroo gabaasni kun qophaa'etti himannaa kana irratti ibsa mootummaa hin kennine. Namoota haleellaa kanaan madaa'an keessaa gariin isaanii haala hamaa keessa akka jiran ibsameera. Tajaajilli fayyaa naannichaa daangeffamaa waan ta'eef lakkoofsi namoota du'anii dabaluu akka danda'us akeekkachiisni kennameera. Gareen Suudaaniis Emergency Lawyers haleellaa kana seera mootummaa addunyaa yeroo waraanaa cabsuu jechuun balaaleffatee lammiileen nagaa akka eegaman mootummaa fi qaamolee mootummaa hidhatan hundaaf waamicha dhiyeesseera. Waraanni mootummaa Suudaan keessatti humnoota waraanaa Suudaanii fi RSF gidduutti adeemsifamaa jiru yeroo ammaa waggaa afuraffaatti kan ce'e yoo ta'u fayyadamni diroonii fi haleellaan qilleensa irraa lammiilee nagaa irratti geessisu dabalaa dhufuun yaaddoo dhaabbilee mirga namoomaa fi mootummaa addunyaa keessatti uumee argama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.